Ministeerri Muummee Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kitaabni isaanii haaraa mootummaa ida'amuu jedhu ibsituuwwan mootummaa ida'amuu kaa'uun akka eegalu ibsuun badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuu fi dhimmoota ijoo raawwatamuu qabu kaa'aniiru. Mootummaan ida'amuu hanqinoota mul'atan sirreessuu fi dhiphisuu kan danda'amu dhimmoota sadi irratti xiyyeeffachuun hojjechuun yoo danda'ame ta'uu kaasu. Hojiin jalqabaas daandii saffisaa ida'amuu yoo ta'u dameewwan hedduu irratti saffisaan hojjechuu imaluu nu barbaachisa jedhu. መደመራዊ የፍጥነት መንገድ መፍጠን አለብን ሰፍሱ ቀምና ካን ሰፍዝኑ ሞ ከራ ገራገራቲኒ ካን ሰፍዝኑ ከራ ቆና ኢንዱስትሪ ቱሪዝሚ ቴክኖሎጂ ቆፎሶን ታኔ ከራ ባየ ቀበኔ ሰፍሱ ቀምና ኢጃርስ ዳብሌ ሰፍሱ ቀባ ባዲያፊ መጋላ ጨስሱ ቀምና አማዩማ ወሊን ወልበሩ ቀምና ከናፍ ገሩ ሰፍሱ ቀምና ጀዳ ከዘመናዊነት ጋር መለማመድ አለብን ለዚያ ግን በፈጠነ መንገድ ማድረግ አለብን ይላል አንደኛው ፍጥነት ነው አክሰለሬሽን ሆጂ ለማፋን አሞ ዳንዲ ኡታልቾ ኢዳሙ ዮተኡ ሰፊሰ ወልፈካታን ዮ ኢመሌ ዲሞኒ ቢረገሁ ሂንደንዳምኒ ጅራቹ ካሰኒ ከናፊስ ሆጂ ብየቲን ጅጅረ መቀበኛ ቅሌንሳቱ አቹ ፎጀቴ አከፈከኛቲ ካሱ በአንዳንድ ጉዳዮች በነበረው ፔስ ተከትለን ምንጓዝ ከሆነ አንደርስባቸው ዲሞታ ቶኮ ቶኮ ረቲ አካታ ከናን ዱራቲን ዴምነታናን ብረህንገኙ ዲሞኒ ኡታሉ ቀምኑ ጅራ dhimmoota tokko tokko utaaluun warra fuuldura jiran bira geenya kun dhimma hundaan miti dhimmoota ijoo tokko tokkoon kan ta'udha fakkeenyaaf dhimmi jijjiirama qilleensaa dhimma addunyaati addunyaan dhimma kana irratti waltajjiiwwan garaagaraa uumuun ajandawwan adda addaa kaasuun irratti haasaa jira nuyi garuu kana odeessaa utuu turree duuka buutota qofaa taana garuu kanarra utaaluun waggoota torban darbaniif uummanni keenya baay'een fedhii isaatiin biyya isaa baraaruuf hongee fi beela ittisuuf murtoo dinqisiisaa fudhateen utaalchoo ida'amuutiin biqiltuu biliyoona 48 dhaabuu danda'eera. ረሃብና ድርቅን ለመከላከል በወሰደው አስደማሚ መደመራዊ ዝላይ 48 ቢሊዮን ችግኝ መትከል ተችሏል። inni sadaffaan daandii kalaqaa ida'amuu hiyyummaa keessaa bahuu fi meeshaa baay'ee barbaachisaa ta'uu ibsu naannawaa hojjennu hundatti kalaqa baay'isuun barbaachisaadha kan jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhimmoota sadeen kanneen ilaalcha keessa galchuun yoo hojjennee badhaadhina yaadamuu bira ga'uu dandeenya jedhaniiru. መደመራዊ ፈጠራ መንገድ ከደህንነት መውጫ ከኋላ ቀርነት መላቀቂያ ዋነኛው መሳሪያ ፈጠራ ነው። karaan hiyyummaa keessaa ittiin baanu inni guddaan kalaqa jechuun dandeettii ilmaan namaa rakkoolee isaa hiikuuf mul'atudha bakka hojjennu hundatti kalaqa baay'isuun barbaachisaadha gaafa kana goonu qaawwaleewwan kanneen dhiphachaa deemu jedhee mootummaan ida'amuu ifatti ka'a እነዚያ ጋፖች እየጠበቡ ይሄዳሉ ብሎ የመደመር መንግስት በግልጽ ያስቀምጣል